Malkan machaani kaani bobbani. Cimumaa fi bunarra bulanii aara kanaan bar if olaati. An takka bakka san hin dhayne hoggaan ibichi dhufan shurufkaan libaana taatun ibi shurufkaan jima akkanatti irraa deemti utu kana habbaa sadii afurfama takkaatanii dhufan bar. Shaytaan maaree san. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam jirtan hordoftaa fi daawwattoota keenya akkam nagii qabdanii jirtanii nuti jirra alhamdulillah rabbil alamin. Arra chaanaala eenyurra isin dhufne chaanaala Maammee Wood chaanaala Maammadi Maammee salaamtaa qabadhu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hordoftootaa fi daawwattoota keenya arraan tanagaa kunoo isin dhiyaannee jirra. Dhugaadha Maammed. Anis waan kaameraa dura si kaayee fi maali waan akka si gaafachuu barbaade akka hordoftoonni harkanitti. Dhugaadhaati biyya tanallee akkam beeknetti hin beekaanis maaliif nama haariyaasi dhugaas hin beektu. Kalee yeroo waan kun raawwatamu atis nu bira hin jirtu. Kaluma manarraa deemte dhugaa galgalallee deebitus eessa kutteeti kalee? Ani mucaa tokkotu haariyaa biyyarraa dhufe janiitiin saniin laalu deeme. Achuma wajji oolee kuno osuma teenyee online irra teenyee laalu jirruuti kuno viidiyoo jaraa achirraa lallabu arge adiiroo wanni tun dhugaadha moo kijiba jee yookaan ifiin jaa dhufu agarte waan ta'e kuno arge agarte amma dhugaadha eda akkasii baaris ala bulee quba qabda. Atis news agarree bariinsaa dhufte teetiifu. Bariisaan dhufe gar. Bariinsaa dhufte teetiifu. Baharis akkasii bariinsaa waliin dhuftanii eessa godhaa agartan bahar hojii? Bahar unu gamanuma wal agarree aboo isaa deemtaan jeeni na jalaa dubbachuu didee dhiiroo arraan tana maal ta'e jeetiin dhiiroo jee hoggaan karaa manaa dhufu barboota akkanaati akkanaa jee huno hoggaa makiinaan agarsiisu an duraan jarree kijiba makiinaa biraa suuraa kaasanii akkas godhanii see. Akkana makiinaan agartee jirta? Akkas dhaabatanii see. Kuno bara kanattiin jara san barbaadaa bulee. Barbaadaa bulee? Amma deemaa jeemire. Ammas hin jiru mana quba qabda. Egaa ganama ati raftee obar. Inni wayiitiis akkasumatti xiqquma taa'ee ka'ee kutee. Mana ni garsiiste? Naqaasaan seemire. Silaa inni naqaasee amma ni garsiisaa bira. Laa amma dura agarsiisee jirta na fakkaata manas. Amma dura agarsiise jarri ija hidhee geessee hin beeku bakka san halkan. Egaa agarsiistee na fakkaata mana akka beeku na fakkaata. Mana ni hin beeka jeetuma qotee garuu naannoo isaan galanunoo kan jeetiin agarsiise garuu hulaa addaan hin beekne. Fagoodha bakka tokko yoo beeka isaan laalam hin beeku amma ganama eega kutee hin deebine inshaallah. Amma Maammed jarri kun barsila anuma kaasee sila si kaasee sila na kaasee bakka sen obboleessa kee amma deemee turaanis namni haa dhufu takka diineen haa dhufu walumaallee takka gololchaanis ni dhufa jeereef namni bulu jira. Gololchaanis dhufee takka siifi gololchaa dagdanii ilaaltanii takka siifi diinee dagdanii ilaaltanii ani maaliif manarraa deemuu hin barbaanne ammas yoo manarraa gabbee waan biraa godhan uummanni kun jala hidhatanii jiranii. Amma mana sirriitti egaa kakkattee atis ni raafatu nafa. Mana tokko lama wayii ta'an isa jarri hoggaanii fi as guyyaa sadii afur ta'an amma mana qayyaratan bar if shakkii jarri jirumattu hin jiru bar kaa'inuma dalagu jiraniimi. Bakka takka ta'an zaalaman ta'anii bar zaalaman ta'anii akkanatti if shakkaa hanga ta'an sanuu ta'anii bootanii jijjiirratanii garuu immoo bakka isaan dhaqanii ta'an saayibban isaanii ni hin beeka. Bakka isaan dhaqan sanuu. Amma duraa waati amma. Dubbii keessa dubbii sana nama hedduu gaafitti ta'u jira. Naannoo kana dhufnee qamoo turre jetti. Mana naannoo tanaa katti qamaa. Gamane ijoolleen Oromoo gamane ni galti. Naannoo tanallee xixiqqoo olii kana. Akkanoon. Sanis nagarsiista. Maaliif waa hundaa'u bakkee isaan ejjatan hunda baruunfadha. Bakka isaan dhaqan hundaa'u isiniin agarsiisaa kun jarri barakanii fi akkana jalaafanii. Ati amma ejjata isaanii hunda quba qabdaas ni beekta Maammatti. Uummanni waan ni taashatanii taa'uuf jiranis ni beekta. Dhalaa isaan allaqa itti roobstus ni beektan. Biranni haasawwan na fakkaata. Maali nama keenya isin shakkine ati yeroo dura. Isin shakkine. Na biratti haasawuu malee garuu dhalaa isaan haasawwan san na biranni haasawwan ji. Toon waa'ee citiiti waa'ee biraatti na biratti haasawwan malee hoggaan ifin an ol seene cal jaallaan. Ni usani. Ni usan jecha haasawaa hoggaan ifin angabbee wal mari'atanii saboo jiran. Waan akkanatti yookaan angabbee haasoo itti tana maaliif natti nimnee jaallakki baruma biraatti dhala dalagaa geessinu faadha.
haasa'u jirraati tana atirraan beektu jennee. Dhugaan amma Najjaashi nama qaayii qofaa miti. Nama hedduu jiran fakkaata bakkeessan. Aboo nama jaaratanii jiran saboo mucaa tokko maal jenniin. Nam sadiifaadhaan beekaa kan maqaa isaanii beekne fuula arguu ni beekaa. Isaan wajji nama shaniji. Nam shan moo nam jaasa namni hedduu bar. Wal jaaratanii ta'anii. Maali yaadallee halkan kana amma halkan kana akka dhiyoo naa himte sanitti halkan kana mana sheekaa bulan jetti. Mana sheekaa bulan. Sheeka gabbaraa bulan jetti. Sheeka maali mituun sheexaana. Sheexaana. Buna dhaabanii jimaa qamaanii akka himanii nuyi isaanii halkan kana akka nama machaayetti. Saddeeqifachaa bulanii barummaa. Bulaniiti. Ganamatti bobbaasaa namtichi. Ganama guyyaa kana. Itti bobbaasaa. Sa'a kana abaluu maarree. Isiniif itti najjaatanii jedhan. Maal najjaamee maal najjaanii beekan. Nasiiba rabbiin uummata namtichi waa akkana godhee jaallaa. Isuma akkana nama walirra dhuftiif dubbinni beektaa? Walirra dhufu. Ganama gisee kaan nama waa dhugee bulu halkan. Machaanii kaanii bobbaani. Cimumaa fi bunarra bulanii aara kanaan bar if olaati. An takka bakka san hin dhayne hoggaan ibichi dhufan shurufkaan libaana taatuni fi shurufkaan jimaa akkanatti irraa deemti. Utu kana habbaa sadii afurfaa mata kaatanii dhufan bar. Shayxaanumaaree san namaa miti shayxaanuma. Garuu ati bakkuma hundee qabeetti alhamdulillah har'a waan hin jiruun qabu maaliif? Ni beeksii qabamanii ni qaban. Mana namtichi shayxaanummoo sin geessise. Nan geessine bakka shayxaan jecha. Nan geessine kan iccitti na duwwaa dhaqan malee. Ifiifuu waliin geessan akka wal amananii nama hunda geessan. Dhugaa feete inshaallah. Najjaashumaa fi amma qayyii beeka malee jarri afran hafesan ni hin beekan. Dhiyoota mana hin jiran ni beekta. Mana irraa baqatanii jiranii. Wallee bira sachi galchanii sheeka biratti. Jiran jaalladha. Waan balleessan beekanii mi waraabessi waan halkan dalagee guyyaa muka oola jenni. Dhugaadha akkasii. Mee ati waan kana waan hordoftaaf ibsitu yoo jiraate waan kanarraa waa'ee kanarraa. Waa'ee kanarraa wanni fi hordoftootaaf ibsu. Hordoftootaa fi daawwattoota keenya arraan tana gaatana keessa jirra bakka waliin geenyu nu eegaadhaa. Baaris kophaadha kotee baar kana kophaadha kotee obboleessa keenya nama tokko aaraatu oofa aaraa oofa nama leecalloo isaa dhabee akkasitti mee hanga walii barbaannee walitti binu. Mee maqaa Najjaashoo maal jettaa? Hawaasaan maquma isaaniitu hanjara san dhawoo hin fedhaami. Ani wanni ni dhaamu. Ni harkan video sulle dhaadheetu jiran ni agartaatis. Ni harkan maal na godhaniimi. Maal na godhaniimi ganaadha akka makiinaa baal caccabsanitti caccabsinee qabu teenyaati. Maaliif har'a sodaan qabnu maaliif nama mana keessan takka gojjoo isii seentan nama beekun nu bira jira. Takka ittiin isaan qaqqabsiisuu ta'a. Maaliif namni kun walloluun ni jirti leecalloon tun makiinaan tun tabaar bichaa miti. Ta hawaasaati qabeenyi nam tokko gowwaatu kan nam tokko jeelaala malee hawaasni itti caffaru turan keessa deemu turan isaanis. Intala dhiyoo tana ganda keenya san cinaadha cinimmuun qabdi taaksii dhabanii akkasuma baariif dawwalanii akkasuma biraan beefu geesse. Maaliif dhugaa maal jetteeti? Wanni kun obboleessa keenyaati hasaa bichaamii waliin qabnaa rabbi irraa cufeeti. Yoo ni fi danda'an akka gaafattii qaban sanitti isa jala dalaganii maan qabin mee leecalloo balleessan. Mee daamiif daami nama sammuu hin qabne ni beektaa namni wallaaluma. Ani wanniin isinii dhaamu akkanatti isinii naftu namni wallolu mangudtummaadhaan fixata qabeenya waliin balleessu miidiyaarra bee waliin arrabsu tanaan booda yoo takkaa magaalaa tana keessaa baafattan malee takkaa waan namaa kafaltanii nagaya manguddummaan fixattan malee nasbee namaatu dhufaa isiniifin dhamaa bakka ifin Najjaash isinii mataan jedha saniiti nama biyyan beeyne nama waan akkanaan beeynellee jaarrattaniiti fuutanii haatanii hangaruu isin jalaa garagale. Alhamdulillahi an takkaa waan akkanaattis dalagee hin beeku nama waan akkanaa dalaguus takkaa harkee hin beeku. Egaa arrumaan tana rabbiin na agarsiisu hoyyaafi. Ijoollee hojii jiran sanu nama haarimaa keeti moo nama ijaaratanii amma qaban kun? Namuma as keessa ture nama takkaa oomishiitii fi maarroo gurrumaan ja'anii malee
takkaan arkin kana sobaan itti naqanii bar aboo eega wanni sheeni jee kana dhugaa taate ganaa nama hunda waa hunda ofirraa dhorkina jenii bar akkana hoggaa waliin galan bar yooni fi xiqqishoo dubbii sheekaa tana boo namni maal beekame rabbi malee yoo itti aboo usu sheeni nu dhagaa jaambar akka waan rabbitti sheexanni isaan irratti agalu akkasuma jaayina tanaafu waan akkanaa tana dhiisanii dhiisuu baannaan itti lubbuun isaanii bahu deemti tanumaan dhaamaaf malee wanni dhaamuuf tabiraat akka hin jirtu. Akkasii hordoftoota keenya uummanni as jaayilaa biraati waa itti himtus hin galtuuf maaliif namni sammuun isaa mukaffala way dhagayanii silaa isaan waan akkana akka shirkii taasisu ni beekanii. An tana dhibde waan tana itti himaa ooltus hin dhagayanii namichummaan sanuu isaanuma sanuu dhiiroo way waatti godhee na keessaa jetti bar. Asla namni waan akkanaanis bar abuma deebiti. Amma isaan sidaganii gurrisi kanas bakka achi bira deeynaan facaate waan diinu haareet. Sibira gabbaanaan tasaama tana michasanii malee waa takka. Maal waliin marammaa otuma viidiyoo irratti waa gisee agarru bar. Aboos sidagee hafaa waliin jaanii bar. Mee rabbis ilmi namaa akkanatti isaanitti taphachuu jira sammuu isaaniitti. Aboo maqaa ifaa gisee lol bira na jaashaan jiru. Aboo ta'i sidagee waan afaan Oromoon beeku. Afaan Oromoon beeku viidiyoo kan harkaa waan maal jechuun jirtan jaayina niin tarjimaanaa fi waan jechuun jiran himna ani miinfaa jaayina uummata jaayina uummata sammuun isaanii waa takka hin dandeenye uummata mukaffala uummata maakkana takkaan agarree garuu Oromummaa keessas hin jirtu Oromoo keessas hin jirtu waan akkana. Waan akkana hin jirtu. Oromoon safuu fi waa hunda beekti. Qaanii beekanii wanni kunarraa bareetti beekanii. Amantii kamiyyuu keessa. Amantii kamiyyuu keessa waa'ee shirkii kan hin jirtu. Amantii kamiyyuu hin hayyamne waa'ee shirkii. Dhorkaadha. Hatta ortodoksii jettemoo waaqeffata jettemoo hundi amantiin hin jirtu. Namni hattuu dalaga malee waan akkanaa tana. Hin hayyamamne garuu isaan tamu keessa jiranii isaaniif beeka tana keessa illee jiran. Saniifuu rabbiin haa qajeelchu yoo qajeelchan rabbiin bar jallaa fedhe guyyaa keessa qajeelchuu ni danda'a dandeettii isaatii. Kun jarrimaan qajeelaa nurraa dhiisi daranuu isaan akka bamsiisuu. Sanis bar yoo dhaamanis bar wanti dhaama yoo dhaamanis bar mana ubarsan yoo rabbiin daansilee maqaan sibatu mannaa ammaan tana waan isaan dalagan kana nuti biyya jijjiirranne malee aadaan jijjiirranne amantaan jijjiirranne amma waan dalagan tana sanuu miidiyaa irratti ifa ol baasanii garuu akka waan bareeddutti ati akka jettutti bar yoo dhaamanis bar wantidha. Bareeda yoo namni akkana kan jedhamu illee bareeda. Irra bareeda si qocha'u yoo harkaan illee ajjeefte. Biyyaaf hin tolu, sabaaf hin tolu. Yoo harkaan illee ajjeefte. Rabbiin shahiida sitti katabu. Maali shahiida maali? Sitti katabu. Ilmaan isaaniif hin tolle. Saba isaaniif hin tolle. Nama isaaniif hin tolle. Maal faayidaa qabarre? Maal faayidaa qabarre? Garuma kanaaf jiraachisuuf moo? Garaa kanaaf namni obboleessa irratti waan akka malee yaadu. Garuu aangawayyaa alhamdulillah obboleessaati rabbiin ganamaan. Si baasee jira tana keessa. Si jaalataaf si baasee. Anturaanuu hangumaan lafa hin beekneen mataa isaanii qabadhe malee. Dhugaadha. Hangasumattuu na shakkaniiti ilaal. Nama kaniin harki gaafadheetti wal baree warra isaati akkana jaanimi. Ooti nama biyya hin gaggaafatin naan jaan. Nama hin gaafatan biyya tana. Nama biyya tana nama hin gaafatani. Aboo maaliin jaan. Meesota keessa si'eef naanti waan biyya tana jiru. Ati hedduu nama kana baruudhaan jarjariin faanaan jaan. Alhamdulillah Muhammad akka fetan gootanis bahee rabbiin baase. Alhamdulillah hordoftoota fi kabajamtoota keenya eega Muhammad bakka hunda beekee ni dhufanii jarri hundi dhufu jiranii amana dawwalee dhufu jiranii diinee gololchaa hundi isaanii dhufu jiran. Hatta bal'anis dhufu jira. Yeroo dhufe isaan wajjin inshallah walumaan taaneeti. Inshallah viidiyoo gammachuu rabbiin gaa inshallah ni dandeenya. Jarri faa qabamee yaani amma gammachuun tana faadha. Jarri faa qabamee viidiyoo gammachuu isin dhufna. Hanga viidiyoo haaraatti isin dhufnu.